egaa akkuma asirratti argitan kana mucayyoon tun waggaa lama Dubaay kana waggaa lama xumurtee madaamiidhaan gara biyyaatti nagalchii jetteen yeroo jettuun kana meeshaa qopheeffattee shaanxaa ishee akkuma asirratti argitan kana ijoollee taasisii jetteeni isheen deemnan shaanxaa ishee kan isheen qopheeffatte san biyya galuudhaaf jirti. waan mucayyoo sun qopheeffatte hunda bakka qoshashaa geessitee gattee jechuudha. Ilaalaa dhugaa dubbachuuf araboota kifuu ashama argafuun hordoftoota kabajamtoota saalan biyas galatti jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon baay'atu jecha. Egaa dhugaa dubbachuuf maal jechuu barbaaditanii akkuma argaa jirtanii baay'ee takka nagaddisiisi. Dhugaa dubbachuuf isheen garuu argitee daftee deebi'uu isheen waaqa laphee ishee qulqulluu waan ta'eef meeshaa ishee osoo hin badin odoo jalaa hin kaafamin dhuftee argitee jechuudha. Meeshaa kana hunda dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaate qarshii diraama biyya kanaa diraama 5,000 oliin kanan biteedha jettee meeshaa shaanxaa kana keessa jiru jechuudha. Garuu immoo ilaala osuma nagaan jiru waan isheen singootu miqanya kanaafuu araboonni gaariidha nama kanaati isaan anaaf haadhatiyyaa haadha lammaffaa warreen jettanii ilaala. Mucayyoon tun amma beektee lola takka hin qabnu jette lola takka hin qabnu garuu immoo ittuma inaaftee meeshaa ishee gadi baastee gattee jechuudha. Kanaafuu ani odoo gara seeraatiin gaafattee mucayyoon tun hin dandeesse sirriitti ishii gaafachiisuu dandeessi. Garuu isheen nama waammattee meeshaa ishee fudhattee gara biiroo isheetti deebitee jechuudha. Amma kuni ani ijoolleen keenya sirriitti of eeggannoo godhaa. Araboonni beektanii inama namtu gisee tokko gaarii taati gisee tokko badduu taati. Kanaafuu asarriin tiyya isheen ani bira jiru anaaf haadha lammaffaa haadha tiyya haadha lammaffaa kan jedhan ijoolleen baay'een hin jiru. Haadha lammaffaa dhiisii dhugaa dubbachuuf abadan jaalalli ishee achumatti amma laala dhugaa mucayyoon tun amma waggaa lama muluu bira teechee gadi baastee meeshaa ishee kana hunda akka isheen kassartuuf laala miqanyinati araboota hunda osoo hin taane garuu hin jirti takka keessaa jechuudha. Amma gattee maal akka godhuuf isheen meeshaa sanuu dhabde yookiin afuuf dandeessi kan jettu kana yaadde ta'ee ani hin beeku. Garuu immoo lamaanniyyuu of eeggannoo godhaa siniin jedha. Warreen keessattuu biyya galuudhaaf karoora qabdanii akkasumas immoo dhugaa dubbachuuf mucattii takkatu jira asuma Dubaay kana isheen irree saraatanyaa Itoophiyaa wajjin hojjetu. Itoophiyaa wada lamaaniyyuu jechuudha. Lama ta'anii hojjetu isheen madaamii wajjin saafarte. Saraatanyaa sanii walii galanii ana fuudhanii isheen Beeruuti deemnee jette biyya isaanii Beeruutidha. Biyyiniitti yeroo sanitti ji'a tokko achi teenyee mucattii sun meeshaa erguudhaaf barmeelii meeshaa kiyya ergachuudhaaf naanqistee na fuutee deemtee jettee waa hunda bittee meeshaa hunda bittee qopheeffattee deemte. Maal gooti kilooksii fuutee meeshaa ishee sanitti naqxe Itoophiyaan jechuudha. Hin badde ilaala dubbachuuf meeshaa ishee sanitti naqxee mucattii sun uwwittee boochee dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti maaliifi uumaa miti carqiin busuttuun uumaa miti geerummoo kifuu akkanaa sirriitti waan namoota akkanaa irraa of eeggannoo godhu kan jiraamti. Namoota yoo hin beekanii namummaa isaa beeku malee amala isaa namni akka soogiddaa miti akka sukkaaraa miti qaama sanii addan baasan qaama sanii hin beekan. Namni gaarii ta'ee fi gaarii ta'uu baate har'a gaarummaa of fakkeessa namummaa hunduyyuu jechuudha. Garuu immoo garaasaa keessa kan jiru hin beekan. Amma mucattiin tun osoo homaan godhin
meeshaa ishee jala balleessuun maal jettu ilaala miqqanyinnatii. Kanaaf micattii sannaa barbaadaa jette baay'ee tokko boochi. Kanaaf kuni carqiin uumaa miti. Waan hundaafiyyuu ati fayyaa kee ta'e malee shi'eenni yookiin immoo tiimurraa birrii xiqqoodhaan meeshaa kana guuttachuu dandeessaa. Biyya ormaa keessatti hin dhiphatiin jedhanii jajjabeessanii jechuudha micattii san dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu namoota lama taatanii hojjettanii ijoollee lama taatanii hojjettan sirriitti xinqaaqee gochuu nama barbaachisa beektanii. Madaamirree taatee saraatanyaa wajjin hojjettanirree taatee dhugaa dubbachuuf. Kanaaf sirriitti alagaan alaguma hin beektu miti. Kanaaf sirriitti of eeggannoo nama barbaachisa waaqa wajjin jechuudha. Isin galee maaliif yeroo baay'ee maaliif akka ta'e hin beekanii ijoolleen keenya yeroo wajjin hojjetan zeegaa biraa wajjin yeroo hojjetan wayya keenya ijoollee waliin jaallatan maaliif akka ta'e hin beekan. Bakka sharrii warratti hojjetu bakka walii teessuu akka waan beektanii qarshiin ishii sun yookiin immoo qabeenyi ishii sun waliin beekan ilaalagaa. Ishiin eecha isaayyuu silaa osoo beekanii osoo nama laphee qulqulluu qabaasu ta'e nama san wal gargaaranii mana namaa kana keessaa ba'u qabu. Haala ittiin tattaafannaa waliif yaadu malee sharrii kana walirratti yaadan. Namni tokko beektanii yoo tokko nama lamatu wayyaa jedhu miti. Isaan sila walii galanii wal tabaabbaranii hojiillee alagaa bira jiru waan ta'eef namni biyya tokkoo yaa'u akka obboleewwaniitti wajjin jiraatu qaba miti. Garuu isaan xilaata walii ta'anii akkasitti wajjin jiraatu jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkana walirratti raawwatu. Biyya kanatti keessattuu dhugaa dubbachuuf biyya biraatti hin argine Dubaay kanatti baay'ee wal miidhu hanga lubbuu wal baasutti irree jira jechuudha ijoolleen ala hojjettu. Kanaaf ijoolleen lama taatanii hojjettanirree ijoollee Habashaa wajjiniin yoo nundu Itoophiyaa Habashaa maaliin asuma numatu waddaan baase malee waan ikkoo nama tokkuma godheetumoo garuu keenya namni wal qoqqoodaa miti. Ati Oromoodhaa, ati Tigreedhaa, ati Amaaraadhaa, ati Madireeshuu akkasitti adda wal babaasanii. Kanaafuu maal jechuu barbaadetanii akkasitti of eeggannoo godhaa. Madaamillee ta'ee saraatanyaa wajjin hojjettanillee ta'ee bakka ati laphee qulqulluudhaan gaafa deemtee wanti kee muula badan hin badu. Muula namni laphee qulqulluudhaan waaqa ofiitti amanee inuma jiraata. Guyyaa isaa malee siindu ni beektu kana. Kanaaf maal jechuudha fanii egaa waa'ee micattii tanaat irratti kaasatanii akkuma argitan meeshaa ishii baay'eedha. Diraama 5,000 jechuun baay'eedha dhugaa dubbachuuf har'a qarshii Itoophiyaatti waa baay'ee hojjechuuf danda'a ishiidha. Odoo ishiin hin deebiin immoo yoo baladiyyaan fuudhaan beektu. Garuu ishiin nama garaadha waan qabne waan taateef laphee ishii qulqulluu waan ta'eef waaqni jecha ishee gargaaree ishiin meeshaa ishiitti qaqqabatte ishee biraa deemte. Garuu ishiin ilaala gocha akkanaa kana namarratti waan badaa hojjette dhugaa dubbachuuf ati namaaf hanga keetti hanga yaadutti namaaf waan badaan hojjetin waan gaarii hojjedhu hanga addunyaa tanarra jirtutti yoo dandeesse waan nama ofirraa fageessii ofii keetiif gaarummaa ofii dhumaaf jechuudha. Ati gaarummaa hojjedhu addunyaa tanarra hanga jirtutti jechuudha. Garuu waan namaatirraa fagaadhu. Tariin waan namaa gaafa fuudhan yookiin waan namaa san gaafa balleessan dhugaa dubbachuuf ani waaqa kadhadhennaa dhaga'uu didee kan jedhu hin jiraa hin dhabamus. Garuu guyyaa eeggatee wanti sun mee ilaala dhugaa dubbachuuf anumatu isiniin jedhe. Namni waan namaa nyaate dafqa namaa nyaate booddee dhumni isaa gaduma waan tokko likkinni hin jiraa jechuudha. Qarshii isaa ta'uu
waan biraas yaa ta'u garuu booddee milikin hin jira. Isin galee dallaalota tanmarraa laala dallaalota biyya kana jirtu keessa harka qullaa taate tarra gadi baatee kadhachaa jirti jechuudha TikTok irraa. Kalecha mi'eechitee nama fiddee asitti ijoollee rakkisaa bakka imimmaan hiyyeessaa ijoollee maatiin asitti ijoolleen tun dhuftee asitti maatiin isaanii waan qaban gurguranii asitti gargaaraa kan jiran baay'eetu jira. Ijoolleen tun boochee maatiin bu'anii kun maraatee kun fayyaa isaanii dhabee har'a waan fuudhan dhabanii tasirraa gadi ba'anii kadhatanii jiratu jechuudha TikTok irra taa'anii. Isin galee dhugaadhu namni waan nama nyaatu waan nama balleessu dhumni isaa kadhattuu ta'a. Gaduma deebi'e malee waan qabeenyi sun yookiin aftaamii isa godhutti fakkaata. Isin galee waan nama kana gaafa fudhatte bakka waanuma addunyaa bittutti fakkaata. Yookiin waan nama sun si milkeessu waan nama faraankaa xiqqoon sitti dabarte isaanin keessan qabeenya keessa fudhatee bada malee wanta si milkeessu miti. Si galee waan nama daba gootee cabarbartee gaafa nyaatte akkasumatti jireenya kee cabarbarama. Galee wanta kamiyyuu maan ta'an namni nama boochise ofiis deebi'eetuma bu'a. Inni akkasii waan dhuma keenyaa bareechuu hanga lafa tanarra jirutti waan gaarii hojjennee yoo dabarre wayya. Isin galee jireenya boruu aftaamin ta'a bakka cabarbareen jiraadha hojjette jireenya kee sun akkasumatti cabarbaramaa jechuudha. Garuu ati waan gaarii hanga jirtu lafa tanarra jirutti waan gaarii hojjedhu darbi. Inni akkana siniin jedha. Inni akkasii yaa obboloota koo addunyaa tanarratti har'a wanti haqaa akkuma taati kan sobaan deemus immoo akkasumatti booddee sobama addunyaa tanarratti. Isin galee yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuuf inni akkasii maaliifi namaaf hanga dandeechuutti waan gaarii hojjedhu nama miqqisuu inaafaa waan akkasii kun gaarii miti. Waaqayyoos immoo laphii keenya waa qulqulleessuu isarraa inaafarraa beektee nama eetechuu waan akkasitti irraa laphiin keenya qulqullaa gaafa ta'e waan yaadne san hundumaa arganna. Ani ofii kiyyaaf nama gaarii ta'ee osoo hin taane hanga bakka beektanii hanga namaa danda'ametti gaarii ta'uuf nama gaarii tokko gaafa beektee waan gaarii nama haasa'u san gaafa namni sun gaarii ta'ee osoo hin beekne gaarummaa gaafa dubbatu laphiin kee amma seenyu jedha. Akkasiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii nagaannaa.